moggaasa. የሚኖርባት ለአንድ ቀንም ቢያድር ሚጥቻ አስሮ ስም ያወጣል። ላለባት አካባቢ ስም ያወጣል። እዛኛው ደግሞ ሌላው ተገባ ያም ለዛ ስም ያወጣል። እንግዲህ ተጎንደር እስከ ኤሊባቦር ብያለሁ። ተሐረር እስከ ረርበር ከጎንደር እስከ ትግራይ እስከ አክሱም አጠቃላይ በሰፊው ሲኖርባት የአካባቢ ስም ተማውጣት ውጪ በአንድ ካርታ ተመላውጣት ወቅቱም ጊዜውም አልነበረም ስልጣኔም የለም። ተና አክሱም ዘመነ በፊት ብዙ ዘመን ያስቆጠረ ነው ወረው ኢትዮጵያ ላይ ተና አክሱም ዘመን እና አክሱም መቼ እንደተሰሩ አይታወቅም። ተክርስቶስ ሄደ በፊት ከዛ በፊት ደግሞ ኦሮሞ ይኖር ነበር። ከራብራቲን ኦሮሞኒ ካባ ቢየቲ ጅራታን yoo bulchiinsi gadaa isaanii harkaa jijjiiramu tooftaa mataa isaanii jijjiirrachuudhaan waggaa 80 oliif of bulchaa akka turan ragaan seenaa ni ibsa. tokkummaa Itoophiyaa irratti Oromoon ofii fuumuti Itoophiyaa biyyattii tana ijaaruudhaaf falmaa kan ture. Gargar qoqqoodamurree mootii ofii dhaburree ilma biyyattii tana gaggeessu akka ijaaramu gochaa jira. Waggaa mootummaa yejjuu laalle amma biyyattii tana keessatti walakkaa Eritiriyaa, Gondorii fi Tigree qofa yoodha Itoophiyaa yookaan immoo Abisiiniyaa kan jedhamtu kan turte Abisiiniyaa. Itoophiyaan garuu isa caalaa bal'aadha. Anammaasis kan duriitis impaayera Abisiiniyaa qofaa miti. Abisiiniyaan impaayera takka sana booda ወለጋ ንጉስ የጎጃም ንጉስ የጅማ ንጉስ የሐረር ኤሚሬት የአውሳ የአዳል የይፋት ኢምፓየር ይቲንቱን ኢምፓየር አርክቴ አብሲኒያን ጥቆቱርተ አብሲኒያ ተነበለቴ አከ ኢትዮጵያ ታቱ ከነወጀቴ ኦሮሞታ የጁት raayyaa Tuulamaa har'ayyuu qomoo guddaa eenyummaa isaa otoo hin dagatiin oromummaa isaatti amanee jiraatudha. Takkaa mirga isaatiif boodatti jedhee hin beeku. Har'as raayyaan raayyuma. Yeroo baay'ee namoonni raayyaa fi azaboo jedhu. Azaboo kan jedhamu hin jiru. Waan rabsoo ta'e malee. Raayyuma jedhama. Raayyaadha abbuu fi warra beerree jedhama. Balballi raayyaa baay'eedha. Iggicha jedhu, beerricha jedhu, eekicha jedhu, machaaricha jedhu. Isaan wal waamu akkatti wal waamu balbalaan jechuudha. Garuu warra beerree fi warra abbuu jedhamu gosa gurguddaa lama raayyaa. Raayyaan tokkuma raayyuma. أحمدين الريفو مربى مربى ريفو مربى مربى تلتوت الريفو مربى مربى ريفو مربى مربى جراق باريفو مربى مربى كشن ألحق بمريفو مربى مربى كتب متريفو مربى مربى ريفو مربى مربى ريفو مربى مربى أبوبا مربى مربى متيم مربى مربى الخام مربى مربى ليه مربى مربى وبليه مربى مربى أحمدين الريفو مربى مربى ريفو مربى. Qomoon kun walitti dhufeenyaa fi waldiddaa ollaa isaa wajjin qaburraa kan ka'e marawwaa, higguu, doobbaa fi oflaan raayyaa jalatti dhuunfaman malee qubsumaan raayyaadhaan ala jiru. Qorannoo GS Tiringiham jedhamu taasiseen gosti doobbaa lafa tulluu fi gaarritti baay'atu naannoo Ambaalaagee kan jiraatanidha. Warri doobbaa kun yeroo baay'ee daandii daldaltoota siraaraa cufuudhaan namoota baay'ee warreen rakkisaa turanidha jedha GS Tiringiham. Barreessaan biraa lammii Poorchugaal namni Alvarez jedhamus yaaduma GS Tiringiham deeggaree barreesse. Garuu ganna 200 booda mootichi Iyyaasuu lammaffaan warra doobbaa kanarratti waraana cimaa gaggeesse akka mo'ateedha. Barreessitoonni kunneen kan barreessanii yeroo ammaa kana waajjiraat keessa kan jiraatan warri doobbaa oflaa fi marawwaan Oromoo ta'uun isaanii kan hin beekamne yoo ta'eyyuu durirraa jalqabee kaabuma Itoophiyaa akka jiraachaa turan seenaan kan ibsu. Higguu fi marawwaan yeroo dheeraadhaaf ergaachi jiraachaa turanii booda
bara mooticha Amdatsiyoon waraanaaf gootota filatamoo turanii. Waajjiraat kun yeroo ammaa kana bahaan Afaariin lixaan Indaartaan kibbaan immoo raayyaadhaan daangeffamu. Karaa biraatiin immoo Ambaalaageedhaa hanga Indaartaa mo'aan itti fullaa'am. Gara kaabaan immoo carcarirraa ka'ee hanga raayyaa qobbootti diriirfatanii jiraatu. Gosti Oromoo Doobbaa jedhamu kun raayyaa keessa qofa osoo hin taane Harargee fi Shawaa kaabaa dabalatee bakka biraatti illee akka argaman seenaan lafa kaa'eera. Gosti Marawwaa kaaba Itoophiyaa keessa jiraatu immoo gosa Oromoota hedduuf qomoo hangafaati. Kitaabni Gadila Maarqooriyoosiin barreeffame akka ibsutti raayyaan jaarraa 14ffaa keessallee sirna bulchiinsa gadaatiin achitti wal bulchaa turan jedha. Qubsumni isaanis achuma akka ta'e barreesseera. Jaarraa 14ffaan dura yaa Oromoo roondinaa maata keenya tamanaani. Oromoonni abbaa gadaa abbaa lubaan jaaramanii. Seenaa boonsaa galmeessanii abbootiin keenya garaa dhugaatti darbanii. Qobboon Marsaan, Solloqaan Aduu Bariyeen, Salbaadoor Gubbaan Goototaa, Dheeraan Ashangeen, Booraan Wal Fe'uun, Addii Abbaa Jabanoon, Adii Bideeraan, Waajaan Diddiksaalaan, Baddaa fi Indaboonfaa har'as maquma ganamaa Oromoon ittiin isaan dhangi'een warra waamamanidha. Raayyaan gootummaa qabuun Minilikiif bitamuu diduusaatiin bara 1928tti mootummaa Ingilizirraa gargaarsa gaafatee xiyyaaraan uummata raayyaa rukuchiise. Kun immoo seenaa Itoophiyaa keessatti seenaa jalqabaati. Qubsumni Oromoo kun kaaba Itoophiyaa kana qofaatti kan daanga'e osoo hin taane Eritiriyaadhaan bahee hanga Siisiiliitti Oromoon akka jiruudha hayyoonni kan ragaa ba'anii. Gabana salai samuda zuan kamish nasal samuda asbarum algom doarada Gubbalaaf too jedhu raayyaa jedhu gaattiraa jedhu soobul jedhanii maqaatti moggaasan maqaa biraa kukkuftuu jedhu carcar jedhu isaan kun hundumtuun lafa Oromoo maqaa Oromoo qaban hanqara kaabaa jiranidha. Eessa dhufe kana qoratamu qabaa jechuudha. Kanaaf loogiin seenaa keessatti biyyattii tana keessatti hojjetamaa ture. Kara Gondar Obbaa dhaqxes kanuma argita. Lama lamoo jedhu isaan limaa limoo jedha. Tulluu lama lamatu mul'ata. Amma Gondar deemtee akka toggaa laalte tulluu lama ta'ee argita. Yeesoo gaa deemtee too laalte lama lamoo jedha. Lama lamaa mul'atti jechuudha. Annoo isaan Abbaa Jaaloo jedhu. Odaa Abbaa Jaaloo achi jira magaalaa san keessa. Gambiyaa jedhu. Warroota jedhu. Jaawii jedhu. Sanqaataa Soqotaa Koroma Allaamaa Xayiሁን የኦሮሞ ስም ኦሮሞ ታሪኩን በመረጃ ነው የሚለው። አሁን ኦሮሞ አፈ ታሪክ የኦሮሞ ታሪክ ታባት ወደ ልጅ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የለውም ይባላል ወይም የታሪክ መዝገብ የለውም ይባላል። ወደ ልጅ ያስተላልፍ ግን በመረጃ ነው የሚያስተላልፍ። ትልቅ መረጃ ቅድም እንደቆጠርኩላችሁ ትግሬ ላይ ነው መኖራቸው እነ ስሬ እነ ካራ እነ ጉዳ ጉንዲት እነ ዛላምበሳ እነ ሽራሮ እነ አምባላጌ እነዚህ ሁሉ ወደ ኦሮሞ እየተለወጡ እንጂ ኦሮሞ ስም ናቸው። ደራ አለ፣ ቆሬ አለ፣ ደምቢያ አለ፣ ፉሪ አለ፣ ሞትማ አለ፣ ወላቲ አለ፣ ነገዴ አለ። እነዚህ ሀገሮች ስሞቻቸው ናቸው። እነዚህ ሲሰየሙ ምንድነው? ደራ እንዳው ስሙን እንደያዘ ነው። ቆሪ ቋራ ይሉታል፣ እንዳውም ደምቢያ ይሉታል፣ ፉሪ ፎገራ ይሉታል፣ ሞትማን መተማ ይሉታል፣ ነገደን ጸገደ ይላሉ። ወላቲን ወልቃይት ወላዱባ ወላቲ ወላዱባ ነው የሚሉት እነሱ። ወላዱባ ነው የሚሉት ኦሮሞ። ወላቲ ወልቃይት ዋልዱባ። ከዛ ተሻግረው ስሬ ጎንደር
ሽሬ ከዛ ከረን ካራ ጉዳ ጉዲ ካራ ጉዳ ጎዴ ነው ኦሮሞች አሉት። ትልቁ የጎዴ መንገድ ማለት ነው። ከረን ጉንዳ ጉንዲ ከዛ አምባላጌ አምባለጋ እንዲህ ያሉ ብዙዎችን ትግሬዎች ቦታ ላይ በሰፊው ኦሮሞ ሰፍሮበት ለረጅም ጊዜ አክሱም ስልጣኔ አክሱማኖች ያገኟቸው ኦሮሞዎችን ነው። ማንንም ጎሳ አይደለም። አክሱማ ያገኙ በዛ ነው። ደምቢ ጊንዶ ጋይንት ነው። ሞትማ መተማ ነው። ጉመራ ነው። ነገደ ጸገደ ነው። ወላቲ ወልቃይት ነው። እና ወላ ዱባ ያሉት ደግሞ ዋልዱባ ስሞች የኦሮሞ ናቸው። በአማርኛ ይታመማል። ጎጃም ስንመጣ ይልማና፣ ዴንሳ፣ ካራባ፣ ሜጫ፣ ሙጢቃሬ፣ ሳራ ምድር የሚሉና ወረ መስቀሌ ይሉታል። ወራያ መስቀል ይላሉ። ወረ መስቀሌ፣ ኩመሊ፣ አባዶ፣ ጨ፣ ግልገል ጨ፣ አራራ፣ ጨርጨር፣ መልካ ቤሎ፣ ሱሩር ጋራ፣ ሶማ ሰቃ፣ ጨባንጨቦ፣ ጎረፍ፣ ገደብ፣ ኮኛ ማርያም፣ ድማጆ ወርጊስ፣ ሳከላ ገብርኤል፣ ቦሎ፣ አንሸብ፣ ሙግርስ፣ ገዳ ኢያሱ፣ በሬንቱ፣ በረንታ፣ ሰረርቁላ፣ ሸበል፣ ጎባ፣ ጉባያ፣ ደጀን ይህ በጎጃም ዙሪያ ያለ የኦሮሞ ስም መሬቶች አልተለወጡም። በዚህ እንዲህ ያለ ነው። ጽርቅ ጫማ በፈ መለው የልብሳቸው ማጣድ ላይ ጠፋን ከጃቸው ጭሌ ዝናር ካላይ ላይ ጎናቸው ወለለው ሜዳ ላይ ያዩማ መሆን ያለማጣቁት ጎጃሪ ጋማ qubsumni Oromoo kun kaaba Itoophiyaa kana qofatti kan daanga'e osoo hin taane Eritiriyaan bahee hanga Siisiliitti Oromoon akka jiraatu ayyoonni kan ragaa ba'anii. جنا خوينا دحوم ساكنا فلاش خوينا دقمنا هليوني برخنيا خوينا دكادني شلا خوينا دكزوني ما جلوا ما جايلونا هليوني 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 ولا هليوني 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 Bushoota keessaa harki caalaa fi qubannaa haaraan hanqabate Oromoodha. Keessattuuyyuu jiddugala Itoophiyaa qabate hamma kaaba Itoophiyaa kana ga'utti asii hamma Taanzaaniyaa ga'utti darbee hamma Misiraa ga'utti ol darbee iyyuu Afrikaadha ala hamma Siisiliitti amma Ixaaliyaanii amma Sooriyaa amma Turkii ga'utti uummanni kun afaasaa wal qabatee jira. Ibn maal jedha Maartiin Disalabeek hoggaa barreessu. Uummanni kun Awurooppaa kibbaa keessatti Itaaliyaa fi Turkii fi Sooriyaa keessatti aadaa ofii